السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن ماتي كوتي بغنغان غاچو سوسو channelii baganagaan dhuftanii like share gochuu hin dagatinaa. Manni kun manuma keessanii guddisaa like godhaa share godhaa. Akkuma viidiyoo xiqqoo sin agarsiisee kana ijoo Saidoon firan qabu bakka Saidoonii ayyuun mataasaa baastee jirti. Bakka mataasaa bahee kan Saidoo. Oh my god, maal ta'e mucaan ijoo adaraa qabaa warri isatti dhiyaattanii warri fira isaa taatanii hiriyoota isaa taatanii warroon silkii isaa beektanii wallaahi billaahi gochaa inni gochaa jiru gochaa hin taanedha. Sanuu fira isaatii mucaan kun inni reebsisaa jiru kuni. Saidoo sheer godhaa adaraa keessan. Hojii namatti hojjetaa jirtu kuni dhugaa rabbii hojii nama qaanfachiisu hojii bakka maal jedhee sitti hima. Hojii nama jibbisiisu hojjechaa jirta. Amma erga Itoophiyaa galteetii baay'ee tokko hojii nati hojjettu hojii baay'ee tokko fokkisaa kan nama jibbisiisu kan lapheen nama dhukkubsatu kan namni sitti nufatu hojjetaa jirta. Obboleessa kiyya qaalii deebii siin jedhaani gara sammuu keetti deebii. Mee gara sammuu keetti xiqqooshee jaalala ayyuutu akkas gochaa jiran beekama. Xiqqooshee gara keessatti hafuura kee gadi liqimsime mee ziqqa jedhe xiqqooshee. Okay, maalis ta'u maali hojii ati hojjetaa jirtu kun hojii fokkisaa bakka duraan namni tokko lafaa ka'ee na fuudhisiin jedheef qofa fuute haadha ijoollee kee isin fuusisaa abbaa manaa kiyyaa sii filee ishees yoo ta'e nan si fuusisaa yoo barbaadde kootuutti waliin mari'annee deebii jennaan haadha warraa kee ijoollee lama sii deesse ishee faana kan horte kunoo miliyoona 2 ol baastee sargii gootee fi sargii sana hin argine garuu akkuma nutti agarsiistee malee viidiyoon inni moorii naatameera jettee kunoo mucaa reebsisaa irra jirta mitiire. Amma birriin sun isa baheef isa abdadheenuu sargii guddaa kan hin godhee naamin viidiyoon kun naa deebisa jedheenuu jechaa turte sagalee kee dhageenya irra viidiyoo kaan irratti. Habiibi kiyya sargii ni kaama gootee galchatta turte intalasa kana. Sargii gochuun hin barbaachisu. Sargii yoo barbaadde booda yeroo wal faana hortanii qabeenya hortanii goota malee kan suumiyyaatiin miti kanatti gootu. Sigalee baay'ee dogoggora addaa uumtee jirta obboleessa kiyya qaalii deebii. Amma immoo wanta hin taane hojjetaa jirta. Nama reebsisu jechuun maal jechuudha? Maaliif sagaleetu galee amma kanaafiyyuu maalis ta'e gara ijoollee keetti deebii ammas fuute miti sargii goote miti kalas amma maal goota gara ijoollee kee fi gara jaartii kee duraanitti deebii. Sigalee lama qofa suumiyyaan immoo lama ishee kanarratti ambiraa sadaffaa fuusisuu qabdi dirqama. Sadaffaa fuusisuu qabdi. Mee hayyuun akka isheen taatu ilaalla. Yeroo Saidoon sadaffaa fuudhu mee isheen akka isheen taatu ilaalla. Dirqamaan suumiyyaan sadaffaa fuusisuu qabdi. Batalee intala ishee Dubaayitti isaaf jette kirooreessii ubdee sana fuudhuu qaba. Warri jettan isti sheerii godhaafi. Innaa yaa Saidoo baay'ee tokko garaa jabina dhiira Oromoo keenya baay'ee tokko nama dhiba. Dhugaa rabbii akkamittiin nama intala miskiina itoo intalli nama hundaatu masakkara isheen inni mataan isaayyuu intala bareedduu akka taate suumiyyaan intala gaarii haadha manaa gaarii akka taate ofii masaayyuu masakkara. Mee tolan jaallattani nama dubartii sin caqacaqu hin feetan dubartii sin kabajjee sin faana jiraattu hin feetan. Mee maalii warri Iraan kuni mee rakkinni keessan maayini nutti maame maal ta'uu wayyaga dammoo sin fuusisuu hin jenne si fuusisa siin jetteetti. Mee maaltu hanga kana direesitti dhugaa rabbiin bakka suumiyyaa taa'ee gaafa inni tanaa jedhu laphee koo kiyyan na dhukkuba gaafa yaaduu jechaadha. Hojiin isaa hojii hin taane bakka hojii hin taane. Nama tokko ta'e kan wadaroo nama fudhachiisu kan korooriksi nama uksisuudha hojiin isaa beektu. Dhuguma intalli tokko viidiyoo toshoo waraabduun argee
ofiisaa dubbatee ofiisaa haasayeetii dubartiin na jaallattee jedhaa jette. Sirriidha Saayidoo. Dubartiin lafaa kaatee siif kirooreksiin nuddu. Maal kee ilaaltee? Mee maal kee ilaaltee? Munkii yoo birrii qabdaa beekamtii qabda famasiidha jettee yoo jireenyi Itoophiyaa silaa wal deera miti. Kanaaf yoo jette malee arraba keetiin sobdee ijoollee dubartii sossobdee kaatee jaalala laphee isaanii keessee kaatee deebitee ijoollee na jaallatanii akka hin jenne. Si galee dogoggorri si biraadha. Hin maaliif fuutee mitiin fuudhii? Garuu jalqaba jaartii kee ishee ijoollee ishee faana qabeenya horte ishee ijoollee lama sii deessee si ijoollee kee faana rakkataa jirtu sanii eeyyamsiisii gammachiisii isaa booda fuudhii akka isheen jettee sanatti fuudhii. Isheef sargii gooteetta? Isheetiin beeksisabii kee beeksisteetta? Isheetii gadi fuudhuu qabda malee akka isheetii ol gootee fuudhuu hin qabdu. Sababiinsaas kan horee kan birrii amma kanaa abbaa qabeenyaa si godhe isheedha. Itoo jaartiin gaariin mana keessa hin jirtu ta'e ati maqaan kee suufii bareedaa uffattee gadi hin baatu. Itoo si caqacaqte ta'e itoo cimtuu miti ta'e. Si galee sheerii godhaa fi mucaan kalaas dufinii duudee jira sammuunsaa duudee jira jaalala ayyuutiin ganaa lubbuun namaa baasuuf deema. Sababiin ayyuu ganaa yoo lubbuun namaa hin baane hin argitu. Saayidoon kalaas sammuunsaa baafatee jira. Kan ijoollee isaa hin yaadiin amma ka'ee annan si jaalladha na fuudhi yoo hin jenne fuudha jechuudha. Eshi bakka suumiyya hiiki yoo siin jettee si hin hiikta jechuudha. Hin hiikta? Amma suumiyya hiikii ijoollee keessi dhiisii deemtee sin ilaaliin nan Itoophiyaatti hafi yoo jedhamte iyyuu naftaa jechuudha. Akka kanaatti sargii malee jetti sanuu. Baganii mooriin baduunsa baay'ee tokkoon gammadeen dhugaa rabbii ani baay'ee tokko xeen turennaa sheer laayikii godhaa sabiskiraayibii gochuun dagatiina sheer godhaa.